السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية قنوانا كنا ولي قدر بوم جروني قرداني مي وايا جمادا يروهم دا نرفا نخا نرفا نخا توكما تتوكي خاسا توكما تتوكي خاسا أرى وانين رجاء سنقولو فين دو فيرا مال الرجاء سنقولو دادو في خاجما كما أمبانون خاجما هن كمانه خان نما جما كما أرك خان نما جما كما داجي ربي نرجع اسم قدا مي أسومت نادي بسادا نما جما كمه فوق الرأوتالو ديسي بوي متكتن الرانسلا أوتالو هندندين نين أوتالا جي ميلي جما جهو في دبي سبب جما كمه مركانيتين ولكا تنكو في تكادا جيزني شوف إلا نو نمنقون namni waan sodaatu qabne mataan saatu sodaadha yetti oromoon ogguun fi mammaaktu ella namni yoonii fi iftulummaan toni daanga nama dabarte bakka isiin namaan geessu rabbiin ragaa isin godha takkaa fooqii irraa utaaluu dhiisi hallayyuma xiqqoo takka tan miilli irraachi nama ga'uu hin dandeenye irraa nama utaaluu gartanii taa akkana jaa yaa obbaleeyyan keenya takkaa nama dhiiraatiin obbali intal jee takkaa gartanii sababa jimaa qabuudhaatiin intalaan obbaleessa gurbaa nama jee takkaa gartanii akkamin namni maqaa da'awaa ba'atee maqaa sheekummaa ba'atee kan qaanfanne kijiba dila kana soba hanka kana ga'u fadhu miliyoona lamaa miti hanga fadhattii fi itti haayamanu yoo wanni aarsee jiraate immoo miidiyaa duratti as bihee nama saniin aarsaadhaaf kanaan aarsaadhaaf qoma dhawatee jechuun hangam takka sadarkaa ilmiidhaatii fi sadarkaa da'awaadhaa gabbuufti. Mee rabbi sodaadhaa isiniin qaba nama sababa jimaa qama'uudhaatiin sadarkaa tana gee yaa jara keenya namni yoonii fi murteesse bar jimaa bar haqama'uun haraami je'us arranu hara yaameti ka haraamillee ta'uu baattu aboo wanni kun karaa haadhaaf firraa wooma jibbaadhaa takkaa dhiisaa je'ullee agarre kan inni kun waanuma kamuu baay'ee takkaa nyaatanis dhiisanii sumaa qamaanis dhiisanii sumaatiin ka je'us agarre kan shuba haadhaaf irraa an irraa hin dhaabbadha je'us agarre baran kanaa meeqa ajaa'iba natte gurra kiyya kana dhugoomsuu dadhabeetiin laata namuma da'awaan godha jau laata waan garaa keessatti haasaa'uudha jira moollee laata waraabuuf quban qabu innummaan waan jimaarra nama mirqaansuu qamee na fakkaatteen waan jimaarra nama macheessee jechuu jira mire kan jimaarra jimaa fi wallee bunaa fi waan biraa takka walii idaatee as bihe malee namni saniifumaafu sila lama miliyeenata kana dura dhaabbatee fooqirraa barara adillaa 40 fi wayitti jira adillaa wallee tanuma fooqirraa bararuu taakka halkanii guyyaa adda wallaaluu lama dhiiraa fi dubartii adda wallaaluu sadii kana ragaan ati himtu yaa jara keenya waan hin taane dubbattanii waan hin taane illee naman dubbisina gama biraatiin ergaa biraatiin qaba namoonni gariin ammaas haaraam jechuu dubbachuu dadhabeeti kan nuti beeynuu jira kan birattu aboo jimaa kana silaa isinuma sodaanne malee fatwaani goona jechaa jiru ganaa ulamaa walitti qabnee fatwaan raggoona ulamaan ganaa walitti qabdee ati jimaa amata 100 meeqa namni jiraateen kanarra fatwaa baaftus hin jiru ifilleen sobin kan eeggatu ajaa'iba natta fatwaa ganaadhaa akka oromiyaatti walitti dhufanii fatwaa godhanii akkana fatwaa godhan jee hasan eeggatus innummaanu kanummaan dhalatee addunyaa tanarra deemuu an dhaladhe mon dhaladhe ka fatwaa fi eeggatu nan fakkaata saniifuu min al-ilmi an ya'rifa ar-rajulu qadrahu jani namni sadarkaa fi beekee dhaabbachuudha gaarii yeroo gariin maas wanni ajaa'iba natta ulamaadhaa dhiisaa duuba ulamaadhaa dhiifameetu gamtaan ulamaadhaa bakka takka dhaabbatee feetan xayyaaraan feetan makiinaadhaan jee ulamaa tamimmaas tolchuuf yaatanii ulamaa artifishaala bidaa tokko tolchuu yaatan moo kafee ka tolchuudha yaatan ulamaa'in isin arra isaan asitti irraanfattanii dagattanii isaan gubbaadhaan dhuftanii fatwaadha goona jettanii akkasi qoma dhiibdan san bar
Ulamaa'iin biyya Suudiidhaa ka akka Useymiin yeroo ulama gaafataman waa'ee jimaadhaa nuti waa'ee jimaan beenu jallaal ulamaa dhugaadhaa. Ulamaa'ii biyya saniitiif dhiifna ja'a. Ulamaa'ii biyya saniitiif dhiifnaa isaanii waa'ee jimaadhaa beekaa ja'a. Isin deebitanii ulamaa'ii tana tolchuudhaaf yaatan moo gana moosamii irraa akkasii gabbuusuudhaa yaatan. Nama sobuu bira qottanii ifin sobinaadhaa keessaa bahaadhaa isin hin jenna. Ergaa xumuraa kanin jechuu barbaadu nama ifiifuu ooyiruu isaa keessa jimaan jiru. Nama deebi'ee yookaan ooyiruu fira isaa keessa jiru. Ka ifiifuu yoo magaalaa dhaggalees waa'uma jimaa san dalagachaa as bahee ka'arra pirotokoola jee tottolfatee qaqqaanfatee waa'ee jimaa kan dubbannee waluma eegu ka walii eegu. Booddee siinii haraam jechuudha ta'anii ummanni kun si eeggata. Hawaasni kan kee kun si eeggata. Yoonii fi akkuma isaanii kana jechuu ka keessaa qabaatu taatees as bahe. Yookiin ammoo cal jettaniillee cinaa babaa'uu cinaa deddeemtanii tanamaarree hin jiinaa. Laalanii ergaan kiyya gabaabduu narrallee laalinaadha. Hanga yoonii fi haraami jechuu sanirratti adillaa hadiisaa quraanaa fidde. Faalarraasi walee inni amma duraas isiniin irra deddeebi'aan oolu. Laakiin ammoo qawli tokkochii funaanaa kijiba soba buhutaana uumaa fooqirraa utaala jechaa waan nuti beeknu. Diimtuudhaan gurraatti jechaa gurraachiidhaan diimtuudha jechaa namni si dhaga'u hin jiru ciqilee sayyoon ifi dhaqqabdee ifarraa biisiin jenna naamusa keessan godha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.